dhabneer, beekaa dhabneer, sagalee Oromoo dhabneer, injiina Oromoo dhabneer, injiina dhabnee kana ammoo kumaa isaanii baafan. Kumaa isaanii baafan. Kumaan ijoollee 5,000 yeroo itti baafam. Kabaatu ammoo alagaa irraa iyyantu. Kabaatu bilchatinaa irraa. Kan akkasitti beekaa. Kanaaf anamma gara Oromoo komuniitii baaf. Oromoo komuniitii Oromoo wal gahee diinaa fi firrillee guddaan itti adda ba'u qabu. Eenyu aboo dhaabata taanaan balaa ofitti buusa bakka fedhattaa ta'u waan fedheenaa ta'u. Balaan Oromoo bakka jirudha. Walaa geennu, walaa mari'annu, akka Minnesootaatti Oromoo komuniitii fuuldura kallattaa kan fagaannee dhaabbannee mari'achuu dandeenya. Walaa geennu yeroo inni rafu tokkollee is kuni yaamicha sanumaa kan kana booda Oromoon alagaa fi dhiira tokko jalatti kana ta'uu baannaan miidiyaa irra seendeetuma sagalee Oromoo isaanii Rakinoon uti waraabessa ta'e